الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيجا كبجمتوتا دقفتوتا في داوتوتا يوتيوبي كنا بكم جرتن هندتي نجايا في رحمن ربي إسن الرهاجرات سنين جتة يرو بيا هردا كنا إرجع كباب دوهي إرجع فايدة سني كم جديادو كبدي سني دي هاد جرا hanga tumura sagantaa keetiin jarjartanii na wajjin turtan insha Allah. Ummata keenya zamana ammaa kana amma waa'ee bultii islaamaa kana yoo kalaallu taate bultiin islaamaa irra guddaan diigamaa jira. Sababaan inni diigamuuf illee waan biraa osoo hin tahin haadha manaatiin. Haati manaa yoo fakkeenyaaf waan abbaan manaa isii jettu hin dhagahin, yoo haati manaa faallaa abbaa manaa deemte, yoo haati manaa ilmaan isii karaa bareedaa irratti hin guddisin, ilmaan tun gaafa guddatte hin toltu haadha fi abbaa yoo ka hojjaan baasu ta'a jechuudha. Maa jennaan ilmaan gaafa guddatte haadha waan babbaddu itti haasaa waan ta'eef gara haadhaa achi gorti. Abbaan ammoo yoo haqarra jiraatillee maal jedhan Sheekh Muhammad Hussein Daabee osoo abbaan nabiyyii ta'ee wahyii rabbiirraa dhuftu muluu ilma isatti hime. Ilmi haqa jechuudha. Haqa wahyii samaawaata irraa dhuftu ilma isatti hime. Haati ammoo kijiba takkitti itti himte ilmi kaadhaa san fudhataa jedhan ka abbaa dhugaa kuma meeqaata maallaqaa haamusan dhiise. Kanaaf dubartiin ta'inna dubartiin islaamaa sheer walii gootanii isinilleen isin bira jiraatte isin waliin haa daawwattu. Sagantaa ulamaan hedduun yuutuubii fi waan garaagaraa irratti miidiyaa islaamaa hedduu irratti isin dhiyeessan daawwadhaa irraa fayyadama. Yeroon ammaa yeroon qaanaa zii aflaami zii alwaanii embisiituu kun ta'ee jira. Waan uummanni duraan isiniin sobuuf dalage amma isinilleen ofii teessanii jabaattanii namallee jabeessuudhaaf yuutuuboota ijoollee islaamaa, yuutuuboota dargaggoota islaamaa, yuutuuboota munashiidootaa fi waan garaagaraa miidiyaa islaamaa Nuur TV, Nuural Hudaa, Afrikaa TV, Zaawiyaa TV, ka afaan Amaaraa, ka afaan Oromoo, ka afaan hedduu kana daawwadhaatii irraa fayyadama. Ilmaan teessan nashiidaa afaan Arabaatiin hedduun amma mana hedduu deemtee ilaalte jechuudha. Ilmaan isaanii miidiyaa afaan Arabaatiin nashiidaa babbareedduu qopheessu kennanii fi miidiyaa sanirratti ilmaan sun miidiyaa sana osoo laaltu guddatti karaa hin baddu jechuudha. Yeroo isiin guddattu dur karaa bareedaa irratti waan guddatteef akka gaariitti jiraatti. Jiruu isii wallaaltu ofii wallaaltu amantii fi hin beeyti. Ilmaan osoo amantii fi hin baratin jalqaba jechuudha. Osoo amantii fi irra waan diinaa isaa kan irra dhalate kana osoo hin beekin osoo hin barsiifamin gara uummata biraatti ergamanii akka isaan gara malee hin taane xiqqeenna ilmaan keessan karaa diina irratti guddifachuun miidiyaa diinaa gargara. Yoo ati amma fakkeenyaaf haadha abbaa wayita ol fiigee dhufe miidiyaa masirbaa calawu, miidiyaa haati illee wayita dhufte ijoolleen immoo as kennaa fi miidiyaa dibbee fi waan garaagaraa kana qofoo isin kalaaltan taate ilmaan teessanis isin caala baddi jechuudha. Maa jennaan isin xiqqoo adda dhageettanii deemtanii salaattanii waan sheekutiin khutbaa gootu yookaan daawaa gootu xiqqoo sammuu teessan isin jiisuun mala. Ilmaan teessan ammoo waan beektutti xiqqoodha kana wama isin dalaytan sirratti ilaallattu waan ta'eef miidiyaalee islaamaa babbareeda. Kana ammoo harka lamaan dhaamsa kee kana qabatee fudhatuu ka qabu dubartoota islaamaati. Dubartoonni islaamaa akka isin dhaamutti yoo warra jannataa ta'uu barbaadde, yoo nama rabbiin isa jaalatu ta'uu barbaadde akkas ta'uu qabda. Feesbuukaa fi waan garaagaraa illee yoo nama fayyadamu taate karaa garteetiin inni rabbi jaalatu irratti fayyadamu malee karaa badaa karaa si balleessu ka jaarsa wal si dhabsiisu fayyadamin. Gaaf tokko mucaa wayii intala wayii fuudhe intalli inni fuudhe tun rabbi sodaatti intala bareedduudha. Mucaallee mucaa rabbi sodaatu nama akka waan yoo jaartiin isee waan feete hoo isin jettee maraan kennaaf haganaa jettee rakkattu jechuudha. Xiqqishuma haga turii keessa jalaan rakkattu. Gaaf tokko duuba isiin maal jetteen jaarsa isii kana mee anis akka hiriyoottan kiyyaa yookaan ammoo ollootaa fi dubartoota garaagaraa kan miidiyaa irratti bahanii waan garaagaraa fayyadaman kana akka jaraa kana ta'uu barbaada. Mee akkaawuntii feesbuuka kiyyaa naa banii anillee jetteen silkii tachii qabdi. Abbaan manaa irraa fuudhee akkaawuntii feesbuuka isii ka yuutuubaa fi teelegiraamaa fi waan garaagaraa jechuudha. Maqaa isiin jaalattu baneef bannaaniif isiin fayyadamuu eegaltee
abbaan manaa hojii hojjetaa mootummaa waan ta'eef yookaan ammoo nama barsiisummaa fi waan garagaraatu haa ta'u ala oola sa'aatii hedduu alatti dabarsee galama akkuma amma irra hedduun keessan gootan jechuudha. Kanaaf haati manaa sa'aatii kana hunda beekaa awwala nama akka malee wal jaalatan isiniin jedhe. Wanni irra guddaan jiruu namaa diigu. Wanni kun akkuma ulamaani gurguddaan dubbatan miidiyaa fi wanni garagaraa kan amma rabbiin nu badhaasee nu dhufe kun qarawaan gara lamaan qara qabu. Gara tokkoon si mura gara tokkoon ammoo ittiin muratta. Yoo ati murachuun baattee garteetti ninuu gara biraa wanni jette dhufee si mura jechuudha. Duuba isiin duraan akkasii rabbi sodaattu kana gaafa feesbuukaa fi waan garagaraa akka malee fayyadamuu jammarte duraan akka malee salaatti sunnaa irratti eda'atti sooma soomti qur'aana qaraati. Gaafuma feesbuukaa fi waan garagaraa kanarratti sa'aatii fixuu jammarte qur'aana jibbuu jammarte. Quraanuma kana maal kanarratti sa'aatii fixu amma miila kana osoo namni tokko as taa'ee qur'aana qara'aa yookaan da'waa garagaraa godhaa jiraate namni tokko as taa'ee fiilmii ilaalaa jiraate Usmaan Bee Eerturuun ilaalaa osoo jiraate kan bira akka dhayxooti ka qur'aana dhayxu sana achi dhayxee da'waa san caqasattamoo deebitee ka obboleessa kee ka qur'aana qara'aa jiru san caqasattamoo ka Eerturuun faa laalu fiilmii garagara Salmaan faa laalu achi dhayxee jechuudha samman numarti faa laallu warra qajeeluu rabbi nu haa godhu. Duuba intalli sun hagaafuma feesbuukaa fi waan garagaraa fayyadamuu jammarte kana abbaan manaa baneef akkuma isiin gaarummaa sanirraa waan isin achuma irratti hedduu see baneef inni garaa laafaa nama garaa laafu waan isin jetteen hundaan dalagaaf inni garaa ittiin jabaatu akka malee jaalata. Kana waan ta'eef duuba isiin salaata laaffisuu qur'aana dhiisuu waan garagaraa kanneen jammarte yeroo dheeraa feesbuuka irratti fixuu jammarte. Duuba gaafa kana inni maal godhe gaaf tokko osoo isiin teettee akkasitti feesbuuka laaltu distiin harkaa gubatte. Distii isin manda jarra keettee quban qabdu distiin harkaa gubatte. Distiin gubattee mana dhajeessite maal badaa ka ajaa'u jettee ol kaatee distii ilaala jettee silkii achumatti lafa keettee biraa kaate. Intala yaa obboleewwan Islaamaa silkii bira keettee lafaa kaatee gara distii ilaala jettee deemte. Distiin goola biraa keessa jirti. Achi deemtee osoo achi waa daddalaydu abbaan manaa jidduu tana calawu jedhee ol seene. Obboleewwan Islaamaa subhaanahu wa ta'aalaa rabbitu waan barbaade dalaga. Waan barbaade irratti danda'aadha rabbiin akka namaatti miti. Wayita abbaan manaa ol seene silkiin isii lafa taa'aa maal badaa jedhee fuudhee ittiin silkii isii kana laalu isiin jaalallee isii kan duraan kan yuunivarsiitii keessatti wal jaalataniin haasawaa jirti. Maal jettiin dhageettanii miseejii fi waan garagaraa irratti barreessite. An abbaa manaa kiyya kana sa'a hedduuyyuu na biran taa'u nayyuu hin jaalatu anillee hin jaaladhuyyuu akkanumaan waliin jiraanna warruma kennatu dirqiin itti na fuudhe malee barreeffama akkanaa kana kan isiin barreessitee namichi mucaa kaanitti ergaa jirtu. Dhufee rabbiin irra dhaabee fuudhee ilaalee hirrifatee wayita rifate isiin dhufte isiin illee achitti duydi cite. Maal taatiree waan taatuun qabdu rabbi tufa baasa achirraa yaa haadha manaa xiyyaa ansi argee jira. Ati na gantee jirta waan taateef an ardaachi si waliin jiraachuu hin danda'u jiruun teennaa fi teessitti haa dhaabattu jedhanii ilmaaniif hojjaan guuratanii achitti hojjaan bahan jechuudha. Laala hagamta akka jechuudha yoo waan gaarii fayyadamte hoo intalli sun amma osoo karaa gaariirra jirtu sheexaanni karaa kaanitti si oofee jiruu isiillee diiguu danda'e. Yaa obboleewwan Islaamaa isinitti illee dheeressee dhiifamaa wajjin waan khayrii haa dalaynu keessattuu dubartoonni Islaamaa haa jabaannu waa'ee miidiyaa fi tiktook maalii kanarratti irra amma faa ka tiktookni nama maraachi kana yaabu irraaf qabu yaala maa jennaan namni bakka hedduutti mul'atu maal jedhee leenca maa si sodaatanii jedhanii jedhan leenca obbo Leencoo hayyee maa si sodaatanii si namni maraa si sodaataa jennaan maal jedhe bakka maratti mul'annu waan ofiin du'ellee fudhannu jedhe. Waraabutti dhaqanii isii waraabu namni maraasi tuffataa isii jibbanii jecha waraabuu maalii taa'e miskiina san jedhanii maali isii jennaan bakka maratti mul'anna waan ofiin du'ellee fudhannaa jedhe raqa nyaanna jechuu isaati. Kanaaf obboloonni Islaamaa bakka maratti mul'atin achuu kiyya takka yoo mul'atan isin gaa yeroo hunda akka argan bahanii tiktook irratti maali sanuu osoo waan faayidaa qabaasa ilmi namaa waan akkasiiti isin irratti illee dheeraa afaan illee isin dheeraa dhiifama. Haga na dhaggeeffattan galatoomaa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan haga yeroo biraatti walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.